Kejar sampai. Eskahun terus. Akka habitti gara Waaqayyo kan ciqaalse Waaqayyo kan gaddisiise dhala namaa keessaa tokkoyyuu hin argamne kana cuma jechuudha. Akka kataatti terroristi barbaadan mostu wanti dhibeetu Waaqayyo biratti mostu wanti dhibaa jiru. Number 1. Akka immoo waa'ee Waaqayyoo beeka malee Waaqa Israa'el hin beeku. Inni Waaqa tolfamaa mataa isaatti qaba. Maal godhu gaafa ergaa kana dhagaye. Har'a waldaa kiristaanaa keessa namoonni baay'ee maal godhu beektu? Yoo Waaqayyo si deebisaa hin sooromtaa iddoo akkasii keessaa miliyonarii taatee jedhanii ilaalchanii oolu. Yoo muuna Waaqa sitti raadha sin balleessi jedhanii baay'ee ergaa sobaatanii achi godhu. Warri kam warri hundi waa'ee Waaqayyo beekna jedhu. Akka abbiru maal godhu beektu? Ani waa'ee Waaqa Israa'el kana beeka. Ilaa dhaggeeffata. Jala ture jechuudha. Waaqa Israa'el hin beeku. Waa'ee isaa beeka malee. Sini kan the difference. Waa'ee Waaqayyoo beeka malee Waaqa hin beeku. Maal godhee? Fuula Waaqa irratti halkan sadii guyyaa sadii gad of qabe. Maal jedhee? Ani waa'ee Waaqa kanaa beeka. Yoo isa fuulduratti of awwaaradanii, yoo isa fuulduratti gad of qabanii, yoo isa fuulduratti gad of haaleluyyaa, yoo isa fuulduratti gad of deebisanii, yoo isa fuulduratti akka inni guddaa ta'e isa ol qabanii of gad of qabanii inni garaa namaaf laafa waan hin beekanii du'a kanarraa kaasuu hin danda'a jedheetu wayyaa ofirra tarsaase namni Waaqayyoo hin beekne. Namni Waaqayyoo kanaaf takka sagadee hin beekne. Namni waa'ee Waaqayyoo kanaa itti lallabamne. Namni waa'ee Waaqayyoo kanaa itti hin himamne. Namni waa'ee Waaqayyoo kanaa barumsa dhagaa hin kenne barumsa hin kennamneef. Kana hundumaa godhee wayyaa ofirra tarsaasee wayyaa gurraacha uffatee daaraa ofirratti firfirsee fuula Waaqa duratti. The first day homtuu hin taane. The first night homtuu hin taane. Halkan tokko guyyaa tokko dha. The second day homtuu hin taane. The second night homtuu hin taane. Halkan lamaaf guyyaa lama darbe. The third day gaafa inni jalqabu Waaqayyo inni silaa aaree teessoo isaarraa ka'ee raajicha itti ergi hin waame mammu kottu dheedhii nannaataan itti akka habitan si erge. Ishi maaliin immoo jedhaa yaaduu isaa ga'ee erge. Amma gaara dhuta dheetti maal? No, dhaqiiti. Si dhiiseera jedhee. Yes. Temptation yaa jedhu biyya warra maalatti. Dhaqiiti si dhiiseera jedhee. Akka fuula koo irratti gad of deebisee haaleluyyaa. Fuula koo irratti gad of qabe. Fuula koo irratti gad of deebisee fuula Waaqaa irratti buleessa koo sitti himaa gad of deebisuu kee Waaqayyoon sirratti mul'isa malee sin miidhu. Fuula Waaqaa irratti gad of qabuun kee buleettii koo Waaqayyoon mana kee keetti mul'isa malee sin miidhu. Waaqayyoon maatii kee irratti mul'isa. Waaqayyoon ijoollee kee irratti mul'isa. Waaqayyoon saba kee irratti mul'isa. Waaqayyoon jireenya kee irratti mul'isa. Waaqayyoon karoora kee irratti mul'isa. Haaleluyyaa. Haaleluyyaa. Kanaaf fuula Waaqa irratti gad of qabe. Waaqayyo haa mul'atu. Rakkoon kee hin mul'atin. Inni rakkoo kee iddoodhaa balleessuu danda'u haa mul'atu. Waaqayyo irratti gad of qabe. Dhiphinni kee gaara ta'ee suurratti hin mul'atin. Dhibee kee yeroo hundumaa hin odeessin. Dhibee kee iddoodhaa balleessee gammachuudhaan si guutuu kan danda'u guddaa inni ta'e guddinni Waaqayyoo haa mul'atu. Ati gad of qabe. Sagaleen koo inni dubbadhe iddootti nafu nan raawwadha. Isaa garuu dhiiseera. Inni gad of deebise dhala isaa irratti raawwadha. Ati garuu dhaqeetti. Inni kaleessa Waaqa sin ajjeesa dhaqan immoo dhaqee Waaqa immoo sin eebbisa. Sin jiraachisa immoo dhaqeetti. Haaleluyyaa. Gad of qabuun kee fuula Waaqa irratti jireenya kee jijjiira. Gad of qabuun kee fuula Waaqa irratti yaada garaa Waaqayyo siin qabu hin jijjiira. Haala jijjiira. Jireenya jijjiira. Addaashaa kee jijjiira. Maqaa kee jijjiira. Maatii kee jijjiira. Saba kee jijjiira. Haala kee jijjiira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo maal jedhaa? Gad of qabuun akka uffataan uffata. Kan jedhaa gad of qabuu gad of deebisuu akka uffataan uffadha. Yeroo baay'ee wangeela lallabna. Wangeelatu lallabama. Wangeela hin dubbifna. Seenaa gadee ilaallee haala. Waaqayyoof maal deebisaa jirra laata? Yeroo sabni Israa'el dheebote macaafa lakkoofsaa irratti boqonnaa ija baratti ilaaluu dandeessu. Yeroo sabni Israa'el dheebote Waaqayyo waaqummaa isaa guddummaa isaa argisiisuudhaaf dheebuu isaa gaafa baasa. Akkamitti isaan dheebuu as beektu? Akkamitti dheebuu isaan baasa?
Amba Takaleti? Huh? Karoseti? Huh? Dagage sa Shambur kisi se devu sambasi. Lafa ke sa utuba sunandu dagage sa Muse dan dagage berdiri. Agaro putih dagage sa devu sambasi. Baraka ko mo fatan anjo desu. Baraka ko haram mo cala ko devu. Macam Yohanes pokok dalam tadi ulah tadi Yero jari dari dewa tadi amma mau bishan dua yomodi bishambi second day Kristus Yesus gile Yohanes pokok dalam arti bishambi second day terasa Kristus Yesus kafe dewa tu karu ande sadi kena ni batu jadi kalau jalan yo itu wakai yo dalam kafe isan raga rumah mani kapta boleh sokok boleh yo wakai surat timbulan ni jarasan raga rumah Indi kaaf sande batani bishan dari tini ese wami agen devi indi po tharasa kaaf ini batu adov to basa jete dubba chunke malgora atsan ragar gar mamali kapta wa ko surati mulan dana wal jala kun ke gatin kabu wa kayu hasa kun ke gatin kabu keso ni pastor spurra batay lalla san ke gatin kabu wa kayu inni ad amantu suni gereja ke rati mulan dana misraju Harawat itu kasih bicara. So masa kita kini. Karena nak era kini. Kayu ada kini. Nanti kita off kami. Answer kita boleh kasih jawab. Enggak. Amin. Nanti kita off kami. Answer kita boleh. Nanti kita off kami. Jirinnya kini jijira. Nanti kita off kami. Ini ada hinda. Macam apa sih nama? Kau nak tahu berapa sekolah berapa je? Sampai ko warri dhuunfaa koo ta'an sabni koo warri dhuunfaa koo ta'an gad of deebisanii ani barbaaddatanii karaa isaanii isa hamaarraa yoo deebi'an yoo ana kadhatan ani waaqarraa isaaniif nan dhaga'a cubbuu isaaniif nan dhiisa biyya isaaniis nan fayyisa Nungkuan isaaniif miti nungkuan mana isaaniif miti nungkuan qe'ee isaaniif miti nungkuan mandara isaaniif miti isarra kan caalu biyyuma isaaniiyyuu nan fayyisa sababa eeyyute sababa isaanii maal ta'e sababa keetii wallaan keetii gaariidha sababa keetii sabni keetii keessatti gaariidha sababa keetii mucaan keetii gaariidha sababa keetii sabni keessa gaariidha sababa keetii maatiin kee gaariidha Waaqayyo isaan taphatu Petros aja kalau aku nasi lakau saya ramai jelah. Gaduh dia besu, aku uffadat. Sini kalau lah. Gaduh dia besu, aku uffadat. Mari betul. Uffan ni kulla nama dosa. Ulfina nama tadi. Namun aku kulla kayu dia ulfina. Itu ni ulfin ni nama aku jadi kafana nama. Uffana berarti gaduh dia besu, aku uffadat. Waktu itu sangat mahal. Filipus sudah pernah sendirian di sini, apa enggak? Alif udah bisa kawan. Karena orang Filipus pernah dalam, nggak bisa dirakas dia. Gaduh dia bisudan, warnakan overall sudan, lakam ada, yada of tumumati yokis of ibudan, one to pilih. Inojeti, wanto kutile inojeti kan. Lagi kali itu uftar yang lebih besar macamnya. Gara Kristus Yesus kabate. Ya ada gara Kristus Yesus kabate. Ya kan tidak ada kisah ini. Ya ada gara Kristus Yesus kabate. Lagi lo macam uftar itu muskan lebih besar mandi. Wahai malia sahaja Kristus Yesus ilmu wakayo tahe utu jiru kada debisi. Kada debisi ruang itu dan lawan itu tadi. Dan lawan itu buat apa tadi? Nama dia adalah suatu kada debisi tadi. Muka tadi. Inawalan. Awalan dia gawa ka Kristus Yesus. Kini kau tengah, amen. Kini kau tengah. Tu kini kau tengah. Yang kau orang Islam ni sih, orang Islam orang ni, orang itu tu fail, orang tu tu kene, jangan kata lagi dia lamar apa lagi. Haleluya. Awalan dia gawa Kristus Yesus macam ni.
maaliif yaadni isaa karoorri isaa pilaanii inni qabu hundumtuu waaqayyo hawaasaa mul'isuu waan ta'eef. Ameen. Kanaaf egaa boleessa qopholeetti koo homtuu gaara sitti ta'e. Waaqayyo waaqessuudhaaf kondiishinii isin barbaachisu. Amma inni silkii garagaraa iyyuu kunis nama gaafa olfuudhi waaqa isa qabu. Inafa achistu. Inafa kunis waaqayyo duwwaa isa mul'atu. Ameen. Maaliif isin gara gaafa adeemu balbaloo waldaa gaafa keessan silkii dhaamsu. Afur waaqa ongeessisna. Ameen. Kanaaf egaa waaqayyo diree keenya irratti gaafa mul'atu ati nama waamusi barbaachisu. Nama dhufee si gaafata akka kee ta'uudhaaf maal gochuu barbaachisu. Hageetti jiraachuudhaaf maal godhinaa wayya. Ulfinni waaqayyo sirriitti mul'atu. Ulkan dhaabbatee waaqa